sababa kanaaf yookaan teennaa miti yoo teenna taate ammoo sababa kanaaf akkasanii wal amansiisanii itti walii galamee harka wayyabaatiin dabree wanni sun gartee uummata mari'achiisanii akkasitti deemuu qaba jechuudha. Dhugaa abduu akkasii bar jechuun mooyyaleen cufame jechuun bar walii galatti ilmaan Oromoodhaa bar walii gala balballi itti cufame jechuudha. Hiree guddaa jechuun chaansii guddaa kaasuun. Naannoon Oromiyaadhaa nu akka ilmaan Oromootti mooyyaleen cufame jechuun bar. Mooyyaleen cufame jechuun walumaa gala bar. Waan laaftuu misun san ture dubbisee bara. Waan ta'ullee godhamullee hin qabne sun tasallee yoo dubbiin jabaattee hammaattee furmaanni birii dhabamee rakkoon asirraa galu jiraate mootummaan naannoo Oromiyaatiif Somaaleedhaa federeeshinaa waliin bulchuu qaban malee Oromoollee Somaalillee ari'anii yookaan dubbiin jabaatu taate qaba. Oromoollee Somaalillee deemi lakta Oromiyaa jedhanii kaahuu yookaan ammoo Oromoollee ari'anii maaliif galiin guddaan balballi guddaan nu qabnu amma biyyi nuti akka ollatti lafti nuti fakkeenyaaf amma Somaaleen maan guddittiin Keenyaa keessatti amma biyya ofii godhattee jirti fakkeenyaaf ni kaaya. Manni Somaalee amma Keenyaa keessatti irree qabaa waraana ajajoonni bakka hunda seenanii jiran. Bakka hunda ilmaan Booranaa Keenyaa keessatti akkas uummanni keenya Booranaa namoonni baratan bakkoota gurdoo jiran ijoolleen Oromoodhaa haga humna qilleensaa bakka guddaa kee jiran ijoolleen Booranaa. Ormi. Gabri. Nama hedduu qabna achi keessaa. Yoo kana walii hidhanii fidanii mooyyaleellee Somaalee kennan taate haga fedhee ta'u bara obboleewwan ta'e dhagaa. Gali jennaa erbeen looniif galteedhaan. Waa hedduu jira. Wannas gubbaa sooshaal miidiyaa dubbachuu hin dandeenye. Rakkoon hagana hin jenne nu uumii haga biyyatti. Haga waliigala biyyatti nuti ilmaan Oromoo dhisi biyyatti rakkootti dhufuu deema. Waan hundas gubbaatti hin dubbannu. Fageeffamee irra laallamee wanni kun deebi'amee laallamu. Achi fageeffamee. Wanni waan hedduun dubbadhu jedhee kaa'eef. Xaayir nam tokko kennu lafti ta'u Oromooti. Namni kennaniif tokko illee hin jiru. Mooyyalee illeen ta'u Oromooti. Ta Booranaati lafti. Ani wanni jechuun jiru Somaalee kennuun sirrii miti wanni gabaabduu battan qabu. Jajjabdu amma kabaraan dubbachoo deemaa man dubbadhu. Wanni hedduu dubbachoo beeku dubbachuu jira. Jarjaree dubbachuun barbaadu. Wanna godhamuuf illee ni beekan. Wanni kun godhamuufis ni beeka. Siyaasaan biyya kanaa akka malee laaqamtuuf hamtu of eeggannoo feesa akka malee keessaayyuu nu Oromoo kana ciranii nu dhabamsiisuudhaaf tooftaa waggaa 100 dalagamaa ture laafaa sitti hin fakkaatin. Oromoo balleessuu irratti bakkii namni keenya dagamnu hedduu jira beektan akka Oromootti wanna dagamnu hedduu jira. Namoonni iyyan moggaa deemanii lallaban kun bar Oromoo balleessuu deeman. Oromoo paartii siyaasaa jedhanii deeman Oromoo balleessuu deeman. Harki isaanii illee dheeraa nama dhiira duuba jira. Waqbaadha wanni iyyinuu bar lammiitiyya. Bakkisuuf baktii cal'isuuf dhaltii mara saree dhaltee diddee jetti Oromoon. Akkas taane. Akkas taane malee dubbannullee waatu badaa cal'ifnullee waatu bada. Akka saree dhaltee san looyoo ta'e ni bakkisan yoo inni dhalee ilmoo ofirraa dhiitee dhoorgee ni bakkisan. Saree bakkisuu hin danda'an. Dubbiin teenya jajjabdu. Ammoo wanni dalagamaa jiru, wanni godhamaa jiru dhiibbaalee adda addaa
mootummaa kanallee cinqanii amma Dr. Abiy Ahmed irratti isin akka laafan laaltanii duulli gara hundaan itti banamee godhamaa jiru laafaan seenaa muummicha ministeera irratti. Laafaa isinitti hin fakkaatin. Amma wanni laallamee yeroo ammaa deemu jiru muummichi ministeeraa maa'ee fa'aan dallayamee irree argatee sadarkaa kana injifachuu cabsuu dadhabne kan jedhus warra gilgaalee jala taa'ee ilaalaa jiru jira. Gaafiin kun karaa mooyyaleetii baalee qofaanii miti hargee qofaanii miti. Roga arfaniin deemu jira wanni kun. Gara hundaan deemaa jira, ta'aa jira. Cinquu nama kana kaayoonni deemuun tan tagara biriin dadhaban karaa kanaan itti fidanii ummata itti kaasuu ummatoota waliin dha'u rabshaan barbaadamu maali amma ummata hiriira ba'u kan irratti gammadu jira. Amma fakkeenyaaf ummanni Booranaa hiriira ba'ee kun ala jira argaa jirtan. Naannoo Tigraay keessa akkasii ba'u jira. Naannoo Amaaraa maqaa nagaatiin ba'aa turan. Garii waa tuttuqanii qosanii kaasanii jeequmsa wayii kaasanii jeequmsa kanatti warra biraa dabaluu deemaadhaan yeroo tana keessa maal deemu jiru barsiisotaa fi doktoroota illee deebisanii ijaaraa jiran. Hiriirri biraa akka duubaa dhufaa jiru jira amma. Waliigalatti hiree Oromoo kana hongeessoo jechuudha dheeraa. Kanaaf waan dubbannu na hedduu deemaa jira. Isa qofaa miti. Akkuma isiniin jedhe kana ummatoota kana kanaan lafa amma kennamte malee ta biraa gaafachuu deemti Somaaleellee. Tanaa miti. Lafa biraa duubaa gaafachuu deeman asitti dhaabata sitti hin fakkaatin. Kun hundi sisteema ittiin rakkoolee uumuu deeman tana liqimsaniiti ta biraa gaafachuu deeman. Isaan illee lafan jedhan. Uummanni naannoo Somaaleedhaa warri Ogaadenii ummata nagayaan jiraachuu amantii isaa tikfatee jiraachuu barbaadu. Garuu warri siyaasaa warri harki dheeraan duuba jiru jechuudha. Warri harki dheeraan duuba jiru. Isaan illee harka dheeraa biraatu duuba jira qoqobaadhu. Isaan sun tanallee nuuf fuutanii galatooma ammallee hiiqaa. Hiiksii hooqii jette cittoon hiiquun tun ammoo maal fiddee? Rakkoo guddaa biyya teenya irra fiddee jechuudha. Wanni hadha karaa nagaatiin ta'e kun dhufe kun bar kaleessa afaan qawweetiin ture. Uummanni Baalee kaleessa amma namoonni hedduun viidiyoolee asiin dura lammaan dubbate fa'aa kaleessa. Gaafa uummanni wal Harargeedhaan miiliyoonni 2 buqqa'ee kun dhumatee uummanni Baalee 800 oltu buqqa'e. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo san jiru hin kaafne waan kana hin callise. Uummanni keenya bar biyya keessatti Gujii keessatti warra Burjii jedhan Konsoo sablammoota biraatiin wal lolaa ture beektan hin beektu namni keenya. Uummanni Arsii as karaa hawaasaa kanatti uummata Sidaamaatiin wal lolaa turan. Asiin karaa duuba kokkossa maal kanneen lafoota isin hin beektanii. Bakka hundayyuu uummata keenya irratti dhiibbaa guddaa jira. Namuu lafa Oromoo tana gaafachaa jira. Namuu hadha garuu wanni amma kaatee deemtu kun eega mootummaan nam tokko gaafii nagaa Afiizuu Tamaam. Pireezidantii naannoo Oromiyaa Shimallis ajajaa Abiyin deemnoo mootummaa naannoo Oromiyaa tufii dalaga waan dalage. Ammoo inni kun dubbiin tun bakki naan galii inshaallaa adda baafachuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa adda muree lafaa Somaaleedhaan kennatti hin fakkaanne hojii federaalaa ta'uu qaba kun. Waa tokko hubadhaa muquu hubadhaa. Bara waa tokko jira yeroo amma deemnu sana keessatti wanni muummichi ministeeraallee dirqaniin tokko jira. Muummichi ministeeraa adda waa murteessan seenaa waa yeroo waa murteessan yooma sanuu ta'e. Warroonni biyya waliin bulchan kun guutuun isaaniitu dhiibbaa muummicha ministeera godhuu danda'an qaban. Wanni kun ammoo nama nuti akka Oromiyaatitti maali? Waan asiin dura dalagame. Akka mootummaa naannoo Oromiyaa ta'u wanni asiin dura dalagame naannoleen ni jira bara. Naannoo muranii sirreessuun mootummaan biyya keessatti naannolee sirreessuun ni jira bara. Kun waan yonna dhuunfaa. Anamma adaabbaan dhaladhee dodolaaf adaabbaan Baalee turte.
laga waabeetu jira. Lagni waabee dodolaa siyaa. Arsii lixaatti as nu deebisan nu amma. Akkaataa heddummina uummataa lafa waan adda addaa ilaalanii wal jalaa hiisanii wanni kaa'amu ni jira. Garuu kun lafa Oromoo keessatti hiiksuun ni jira. Maaltu eeggatama? Yeroo waan takka muranii hiiksan lafoota uummata saniif aadaa isaaniitiin seenaa waan hedduu qabdu san jalaan tuqan. Kutaa Oromiyaa kurtoo keessatti hidhattee lafaati uummanni sun handhuura isaa taate Arsii yoo jedhan bakka Arsiin itti waamamtu jira. Fakkeenya Maddii Olaabuu Oromoo iyyuu Arsii miti. Ilmaan Sikkoo Mandootii miti Oromoo fi Maddii Olaabuu lafa burqaa kennaati. Ilmaan Sikkoo Mandootii fi Booran waggaa dheeraa akaakayyoota kennaa irra wal lolaa turan lafa san laga Gannaalee jedhanii laa kanarra gamaa gamana akkasii wal fixaa ba'an. Laga gamaa gamana akka waa beesniin jedhe. Lafti sun Boorana gamanaa fuudhanii as fidanii karaa Madda Olaabuu Booranaa murame asiin dura. Akkas hin turre. Maaliin Maddi Olaabuu lafa ilmaan Arseetiif seenaa guddaa qabu. Kaleessallee hadhallee. Maddi Olaabuu lafa akka ilmaan Oromoo ilmaan Sikkoo Mandootitti wanni hedduun seenaa hedduu qabdu waan taateef bakka waan hedduun akka sirna gadaatti illee wanta kana waan qabduuf ati isiin akkasi dhiisanii yoo lafa keessatti Oromoon babal'ifannaa akkaataa bulchiinsaa toltuuf akkaataa waan qubsoo uummataa toltoo taate muranii karaa biraa muruu danda'an as fidanii. Madda Olaabuu irraa muranii as muranii karaa sarannaa kanaan gamana as ba'anii gubbaalee gaara kana siinaa gadaa abbaa tokko dudula gamanaa muranii booraa achi kennuu danda'an. Karaa warqaa maal kanneen achi muranii. Ni jira sisteemni ittiin kaan maaltu eeggatama akkuma sabaa sablammoota waliin eeggamu uummata biyya keessatti qubsuma qabu aadaa naannoo isaatitti seenaa lafoota gartee seenaa uummataa qabdu. Oromoon lafa seenaa qabdi akka Oromootti. Kutaaleen Oromiyaa kun guutuun lafa seenaa qabu. Fakkeenyaaf fakkii isinii kaa yoo amma Amboon fuudhiiti maccaa kennatetti uummanni wannaan ayyamaa uummanni Tuulamaa no. Yoo Arsii gaman as dhuftee aanoleen fuudhaati bakka biraatitti Tuulamaa kenne ani ayyamaa Arsiin ayyamtu. Namuu seenaa qaba waan gartee akka biyya isaatti jiru jechuudha. Muhammadi Xaa bayi qoshaashaa bayi. Sareen bakkuma argitee nama jala deemtee dutti bayi abbaa deem bilookillee sin godhu bayi. Ergamtuu atillee waa si jalaa badee wacca. Kanaaf dhaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo wanni dalagamaa jiru seenaalee kana keessatti wanni biyyattii kana keessatti dalagamaa jiru walumaa galatti harka dheeraa wayiitu jira. Kun ilaallamuu qaba. Ilmaan Oromoo akka ilmaan Oromootti wanni nu ilaallu godhuu qabu. Gaafii mootummaadhaaf. Amma uummanni hiriira baa dhuga karaan inni ittiin waan tokko gaafatu hiriira ba'uun gaafata jechuudha. Hiriira ba'uun gaafii gaafatu hunda uummanni keenya maal godhuu qabaa? Bakka bu'oota qaba uummanni kun. Fakkeenyaaf wanni amma ta'e kunniin uummataan mari'atamee uummanni naannolee wanni kun itti gale kunniin uummata kanaan mari'atamee wanni kun uummanni waan kanarraa maal quba qaba? Uummanni Oromoodhaa warri dhimmi kun laalu naannoo kana jiru ayyee arge abbaa. Wanni uummanni naannoo kana jiru na obsame. Qulqulleeffadhee dabarsa abbaa na uffalchi. Wanni naannoo kana jiru naannoo san jiru uummanni bakka bu'oota uummatarraa bakka bu'arraa gaafatee qulqulleeffachuu qaba wanni kun. Guyyaa sadii akka isiniin jedhe wanni waan kanarraa obsee taa'eef namni hedduu miseejii sagaleen bilbiltanii waan kanarraa maan dubbanni asirratti illee barreessitanii naan jechaa turtan. Isinii galee kanaaf dubbiin jajjabdu inshaallah akkasi rabbi khayrii haa godhuu tatanaa asuma dhaabnee waan uftumee gaddeemtu waliin laallaa ammoo waan gootan ummanni Baaleellee ummanni Booranaallee
dubbiin tun akkamitti dhuftee isiniin marii gayanii moo hirruumaa itti ol kaataniitumaan as jedhanii agartanii kanallee uummata biraa waan gaafachuu barbaadnu jira jechuudha. Akka inni lammataa mootummaa naannoo Oromiyaatiif federaalallee wanni nu gaafannu maali? Wanni kun maaliif ta'e? Moo mootummaa Somaaleetu gabbayee labsate? Moo mootummaa naannoo Oromiyaatiin Somaalee waliigalee muree walii kenne? Moo federaalaan muree kenne? Federaalli yoo kenne maali? Maaliif sababni? Kana hundayyuu deebii irraa fuuna gaafa immoo irraa arganne irraa dubbannaa jechuudha.